Namni 80 bakka tokkotti dhumuu jechuun yaa uummata Oromoo sina argisiisu Waaqayyo. Bara Abbaa Duulaa Gammadaa biyya bushuu inuma turre arginee jirra. Daangaan Oromiyaa guyyaa tokko cabee sabni Oromoo guyyaa tokko finxaaleeyyiidhaa fi guyyaa inni boo'u arginee hin beeknu. Alamaayyoo Atoomsaa inni bushuu daangaan Oromiyaa guyyaa tokko cabee sabni Oromoo inni kaabaa inni kibbaa inni bahaa inni dhiyaa guyyaa inni boo'u arginee hin jiru. Lammaa Magarsaa inni bushuu argitanii jirtani. Makkalaakayaan biyyatti qeerroo inni ajjeesu fedhu wattaaddarri yookaanis armaa battaanyiin Lammaa Magarsaa akkamitti akka inni qeerroo teker gochaa ture. Dudduuba makkalaakayaa dhaabbate mee tuqimee qeerroo hidhee nu faana karaa akka inni cufaa ture sirriitti ni beekna hundi keenyiyyuu jechuudha. Bara Shimallis Abdiisaa biyya bushitu kanaa sababni uummanni Wallaggaa addatti dhumuufi maalidha biraazar? Nuuf himuu dandeessa waan addaa nurraa qabda. Kan biyya bushaa jiru sidha. Adda bilisummaa Oromoo jechuu dandeessu. Adda bilisummaa Oromoo teker kan gochuu danda'u kan uummata irraa dhorkuu danda'u sidha. Uummata miti sii galee. Maaliif mootummaadhaan hidhatee jiru sidha. Taankiinis boombiinis waan hunduu dirooniinis si harka jira. Immatti finxaaleeyyiin faannoo waggaa waggaan yookaanis immoo ji'a 2-3 seentee uummata Wallaggaa akka shunkurtii walirra naqxee ajjeestu sababa maalidha? Wanta uummata Wallaggaa irraa barbaaddanitu jira. Moo maalidha? Addatti halkanii guyyaa uummanni kuni kan inni dhumuu fi sababa faannootiini maalidha? Daangaa Oromiyaa erga mootummaa taate daangaa Oromiyaa tiksuu dandeessoo ta'e biraazar tiks. Ija uummata Oromoo ija tokkoon laali. Daangaa Oromoo ija tokkoon tiksi. Wattaaddara tokkoon laali. Isaan ala addatti innisin uummata Wallaggaa tifoozoo yookaanis gaangistera uumtanii tifoozoo argattanii bakkitti jiraattanii sana bareechattanii isa booddee uummanni kun yoo dhumees yoo dhumuu baates nun gashuudha moo maalidha sababichi? Ni tura ni bula malee tifoozoon keessanis haa ta'u isin warri biyya bushaa jirtan dhugaa waaqa jiraataati. Ni tura ni bula malee ni argattu gatii harka keessanii. Isa qabeenya keessanis jireenya keessanis fuutanii hin deemtan walumaan ilaalla sii galee. Maalidhaadha maal wanti addaa wayii wanti ati irraa qabdu qabdaa uummata sanarraa kan ficcisiistu faannoo halkanii guyyaa. Yoommoo fi kee tiksuu hin dandeenye daangaa tiksisuu hin dandeenye addi bilisummaa Oromoo uummata Wallaggaa ajjeesa taanaani uummanni Oromoo nuu hiisisi uummanni keenya akkatti ofirraa dhorku qaba. Faannoo keessa akkatti ofirraa dhorku qaba. Si galee uummata irraa meeshaa hiiktee faannoon matarayyeesiidhaan gaararra dhaabbattee akkanatti eenna isheen uummata rashantu ati biyya bushaa jirta moo maal gochaa jirta biraazar? Maal gochaa jirta? Nuti waa'ee poolitikaas biyya keessan bareechaa biyya keessanis guddisaa hin dubbannu waa'ee poolitikaa innee dhiisnee teenyee sin ilaalaar. Amma immoo baay'ate sii galee. Maalidha inni sababni ati eenna biyya bushitu uummanni Wallaggaa halkanii guyyaa daangaan uummata Wallaggaa cabeen finxaaleeyyiidhaan halkanii guyyaa kan inni akkanatti boba'uu fi maalidha sababni isaa? Maalidhaadha sababni isaa biraazar? Nu deebisuu dandeessaa? Biraan nagaa